umrii 13 hanga umrii 18tti yeroo sadii heerumtee hiikteetti. Abbaan manaan si jalqabaa hiriyaa haadha siiti. Gorsa obbolummaa utuu hin ta'in isinin ajajaara haadha ra'u hundi keetu yu giddiina isin ajajaara. Keessa hadurreen bineensaa jedhe Oromoon. Ashama kam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota Oromoo Show har'as viidiyoo kabiraatii walitti deebinee jirra. Egaa baay'ee walitti deddeebi'aa jirra. Isinis egaa akkuma isaan nu hordofaa jirtu galatumaan isiniin jira. Har'as viidiyoo babbareedaa bohaarsa bashannansiisoo baay'ee isinii qabadhee dhufeetan jira. Reen mogara chaanal kanatti haarawaa dhuftan dafaati subscribe godhaatii maatii chaanal kana taati ittiin bohaaraa ittiin kolfaa gadda keessan ittiin irraanfadhaan isiniin jira. Viidiyoo kana irratti waa tokko yaadee jira. Mee bakka kana al tokko ilaalaa. Akkuma argitan egaa magaalaa Jimmaati bakka bunni dhugamu bunaaf nagaan nabinaa jedhan bakka bunni bareedaan jiru meeme vloogii hojjanna achitti yoo viidiyoon kun laayikii 100 isinitti daneessu laayikii 170 yoo gale vloogii achitti hojjedha maaliif galchuu yaala gara viidiyoo Gobbles. Nice. Anu danda'e amma siinno wala. Badi bani deemta Amaaranyaan hin. Postara kana na maal joona himiya. Maal ja. Amaaranyaan. Hin beetu dibbana Ati ni beeta. Nin beeka. Nin beeta. Dibbana kanne. Nin beeka. Duutiya. Oh. Maal jaa ni beeta. Ah. Kan baanta mee. No kana gubbaa kana. Itoophiyaa naachoo yoo walladuute. Oh namarraa bari. Dubbisi yaa maal jaa. Maal jaa. Dubbis. Amaaranya master. Dubbis. Daashin bank. Adda. Ana raddo. Ana. Ojira. Maali. Farada. Ho. Amaaranya kana. Waan jawaan bira ani waan. Awo daashin bank jo. Abo Itoophiyaa tu nurja. Anne maal ja. Amaaranyaan kana ne bese. Mootummaa akkamitti girraa jecha gabaabaa kana moo. Maal ja. Biga. Hay maal jaani beeta. Awo yoon sini mena qabalta. Awo gin wallahi sin qaraaw qabdana. Maal ja. Maal jaani beeta. Gibirinaa maabaraa. Namni yeroo kana wallaalle waa kana beekuu jedhu hin jiru. Namni waan beeknettis beekaa, waan taanettis beekaa. Namni waa baratu, namni dafii waa beeku, namni beekumsa baay'ee argatu nama waan beeku jedhu isinii galee waan beekne hin beeku jedhanii fudhachuudha. Yoo beekan yooma tokko hin beeku jedhanii fudhachuun bareedduudha jechaadha. Gorsa obbolummaa utuu hin ta'in isinin ajajaara haadha ra'u hundi keetu yu giddiina isin ajajaara warra balika abanan gubadhee dhufaara. Dedoo taatu dedootteerumi, saqqa taatu saqqatteerumi, aggaaroo taatu aggaarotteerumi, limmuu taatu limmutteerumi. Bakka biraatii hin fuudhin bakka biraatti hin heerumi. Jechee heerumi lafa ta'i. Jira namni bakka biraatii yoo dhufee isinitti dhame isin miidhuu bira darbe maatii miidhaa jira kunuun. Maalummaa waliin beektu waan ta'eef hundi keetu iyyuu. Akka amma sharee maree qixxalli wal gootu miti. Warra balika abanan gubadhaan hin danda'an waan fedhan natti godhu nebira darbe maatii koo miidhin. Bakka nebira darbe maatii koo miidhin. Amiidiyaa kanarratti dulloomee na arguu dandeessu dulloomeen jira nama biyyaa nama ollaa barbaaduutti malisa Oromoo bakka yoo dhabeetii miti ammas taanaan dullooma malee nama biyya kootii malee dhiiru keessa hadurreen bineensaa jedhe Oromoon. Kanaaf hin himataatti jechaadha ijoollee biyya siitti himataatti maatu baastee ijoollee akkasii na fuudhaa jechuu dandeessam. Jaalalli jiraannaan kanuma jaallattan fuudhaasin. Gara kanaan irratti dubbachuun barbaadu baay'ee. Samoonni kana immoo sooshaal miidiyaa irra viidiyoo deddeemaa tokko Amaariffaan hojjetame ani immoo Oromiffaan isiniif ibsa waliin ilaalame viidiyoo tokko mucaa tokko umurii 13 hanga umurii 18tti yeroo 3 heerumtee hiikte. Dhibeenaan viidiyoo kana isinii dhiyeesse walumaan ilaallu.
ከ13 እስከ 18 ዓመቷ 3 ጊዜ አግብታ ፈታለች። ኡምሪ ኩለ ሰዲ አንገ ኩለ ኡምሪ ኩለ ሰዴቲቲ የሮ ሰዲ ሄሩምቴ ሂክቴቲ የመጀመሪያ ባሏ የእናቷ እኩያ ነው። ሁለተኛ አባማን አንሲ ጀልቀባ ሽሪያ ሃዳሲቲ ነዋዲ በሚቴ ባሏ ፈጽሞ አይረዳትም። እሱ የፈለገውን ነገር ብቻ ያደርጋል። ከሁሉ የባሰው ሶስተኛ አባማን አንሲ ለመታሞ ወሞ ሲንጀት ነገው ወሞ ኦፊ በርባዶ ቆፎ ጎዳ አይቻል ባሏ ግን ይደበድባታል። በሶስቱም የትዳሯ እኒ ሰደፋ ባይሸ ነመዲባ እኒ ይሩኩታን የሮባ ይሩኩታን ይደበድባታል ዘለው ጻሪ ቆይታ ትልቅ ድግስ ተደግሶላታል። እናቷና ቤተሰቦቿ ህልምና ትምህርቷን እንድትኖር ሳይሆን አግብታ እንድትኖር ይመኛሉ። ይቺ ነፍስ በብዙ ስቃይና መከራ ማቲን ሲስ አከሲን ሄሩምቴ ጅራቱ መሌ አከሲን በርምሰ ሲረቲ ጥየፈቴ በረቱን በርባደ ነው ጀለሜሜ ኦኬ እንግልትና ለቅሶ ህመም አልፋ እዚህ ቦሌ በማናይዝ ዋልሸቱ ግቢ ትገኛለች። ታሪኳን ሁላችሁም አድምጡ። አዲስ አያቴ ቀብር ይርኩናን እንትን ነበርና እሱ ምንድነው ቀብር መታረጊ እዛ ሲል ሰላም ይሰማኛል። የት ቀብር ሄር ነበር። እሺ ቀብር ቦታዎች በጣም ያስደስቱኛል። ለምን አንተ ሰው ተናግሬ አዳምጠኝ የለም አኮኮ ብራ ዲሳንዶን ቀብሪ በከ ቀብሪ የሮ እንደሜ ጥቆ አረገልፊነት ደጋሃ መጀዳ አጅርቲ ሳይመልስልኝ ዝም ብሎ እዛ ግን እናጋር ነበር። ማንንም ያደምጥሽ ማንንም ግን ያደምጥሽ ይመስልሻል? አዎ ለኔ ይመስለኛል። ስንት ሰዓት ነው የምታሳልፊው እዛየሽ? ብዙ ሰዓት አሳልፋለሁ። አራታይ ወላሂ ነበር በጣም ብዙ ሰዓት። መጥፎ መንፈስ አለ መቃብር ጋር ምናምን የሚባሉ የሮ ዴራችስ ቀብሪ ብረቲን እንደ በርሳ የሮ ዴራ ከስነንቱራ እቹን ገደበውም ባይኔ ራን ፈዳችቲ ወማ ይሁን ታይዱበት እዩ መጀሪና ደጋውነት ይፈካታ ዳጅርቲ ኦኬ ይባላል። የሃይማኖት የሚባሉ ነገሮች አሉ። እነዛም ብዬ ገባለሁ። ኦኬ ኦ ምን ነው የሚባለው? ምሳሌ ከጅን እንዲጠብቀኝ ጸሎት አድርገሽ ትገባለሽ። አድርጌ ገባ ነበር። የማን መቃብር ጋር ነው ቁጭ የምትይው? አያቴ ብታገኝ ይመስልሻል? የሚያደምጥሽ የሚሰማሽ ይመስልሻል? አዎ በፊት እያለ እሱ ጋር ያደኩት በፊትም ያዳምጠኝ ነበር። እዛ ያር ነበር። እሱ ነው የሚያደምጥሽ የነበረው መጀመሪያ ከሁሉም ሰው በላይ ያቀኛለ ሰድገኛ እንደውም እሱ ለየት ባለ ስም ነበር የሚጠራኝ። ምን ነበር የሚልሽ? ገቢያነሽ። ለምን ነው ገቢያነሽ ያለሽ? እሱ ጋር ያደኩት አዎ በሰዓቱ ላይ ስራ ምናምን የለውም ነበር። እኔ ስራ ሆንኩኝ እኔ ማጫወት። ከዛ ደግሞ ራበሽ ቤት ላይ ተጫዋች ሲሆን በዛው ገቢያነሽ ይለኝ ነበር። እሱ ቀበሬ ነበር። ይሰማሽ ነበር? ምንድን ነበር ይልሽ የነበረው? በፊት ነው በማዘርና በፋዘር ነገር ላይ ግጭት ሲኖራቸው ያረጋጋኝ ነበር፣ ያወራኝ ነበር። በቃ እሱ ጋር ነው ቁጭ በፊት አውርቼ የማውቀው። ሰው ነው ይናፈቅሽ እኮ ናቸው። አሁን ሌላ ነገር አይደለም ማለት በጣም ሰው ማለት ነው። ሰው አለ ሰው የሆነ ሰው የለም። namni baay'een jira namni akka sanaaf ta'e hin jiru jetti akkuma argitanii gaa waggaa 18 keessatti yeroo sadi ani wanti na dhibe immoo siin maanni akkuma dhiirri afur fuudhaa jiru si dubartoonni jalqaban immoo jechuun egaa ansila ta'ush nama lamaatu ta'e jaratti murteessuu dandeenya ammoo ani akka kootiin sitti murteessaan jechuun ijoollummaan si keessaan baane jechaadha. Fakkeenyaaf yeroo ijoollummaan keessaan baane dafanii aaru dafanii itti loluu danda'u sababii kanaan itti wal loluu danda'u jedhee yaada. Anumaa fi kanarratti baay'ee dubbachaa barbaadu ga'a maaliif akkuma argitanii akka nama sodaachise gisee naannessu akkasitti waaw kennaa addaati. Warra gartee waa jana jedhu dubartii gartee bareeduuti onneeti barsiifiin du'a maarreedha maarree wallaahi ni kijiba dhiirti kas godhatu san kijibdu hinamanin nuuriyaa ta'e aasha hinamanin siin jee kun goggooyduu gartee kana godhata ni xiqqaata ka gartee haqaan gartee siin jaaladha jee onni jedhu amma goggooyduu wali rabbii keenya ni jaalanna rabbii keenya tokkicha rabbii keenya ni feena
يا أخي يا ربي جالت الدم غير مسجدا يا ربي جالت الدم غرتي زنا قدو ديسي دم ولا تكسو ديسي غرتي قرآن ربي كري يا ربي جالت لو كان الرادي سيغا غويدو ربي جالت نيشان ولني تشود راسن تشود الله سموتي شودو جرتا مكانيا هازيد يبيتامي هاسدومان تيتلين غافني زين سيخي ساباتو غاف اونين تيتولتي هاسدومان سيخي ساباتي يقولوا كبسات بشيتنيا غرتي حاكم دكتور نم تكوسين بين يقول كبساتا غرتي دكتوري علما خدي سامبين اكاسيبر Ustaadni kun illee dhuguma waan baay'ee bareedduu siinuu himaa jiru maaliifuu dubartoonni shawwadaminaasin waan tokko dhokseenis natti mala of jaallachuu jaalladhaa garuu yoo jaallattanis dhiiratti of hin kenninaa dhiiratti of hin kenninaa dubri amala qabaannaan kabaja si eegnaan yoo boolla keessa taate dhiirri dhufee barbaadee si fuudha malee inni nafu isan shakkinaan inni nafula maaliifuu viidiyoon irraaf qabadhee fi kana fakkaata isinitti tolee isin bohaarse isin gammachiise isin barsiisee yaada hamma viidiyoo kabiraatiin walitti deebinutti Oroo Show bye.